Lolli Ameerikaa fi Iraan yeroo ammaa kana Itoophiyaa guddoo yaaddoo keessa galchee jira. Kabajamtoota daawwattoota kennaa oduu qabadhee isin dhufeera oduu waliin kas waliin turun arroobaa bunuyyaate YouTube kenna subscribe gochuudhaan nu hordofaa. Gara oduu kennaatti yoo dabarru waraanni Ameerikaa fi Iraan gidduu kana torbeen afur kallaa akkasisee yaaddoo addunyaa irra darbee Itoophiyaas kan qaqqabe yoo ta'u biyyootan ollaa hedduu garaa yaaddoo kanaan qabamtee jirti. Lolli kun ergaa jalqabee torba afur kallaa akkasisu jiru yoo ta'u lola kanaan Itoophiyaan yaaddoo cimaa keessa galtee jirti. Lolli kun diinagdee hawaasaatii fi nageenya gaaga'ama keessa kan seesu yoo ta'u lola kanaan lolli kun gara addunyaa sadaffaa deemaa jira kan jedhan hayyoonni yaaddoo isaanii ibsataa jiru. Lola kanaan Itoophiyaan kan gaagamte yoo ta'u kanneen akka bunaatii fi kanneen akka beenzilaa naafxaa dhabuudhaan rakkoo cimaa keessa jirti. Yeroo ammaa kana Itoophiyaatti naannolee fi iddoolee garaagaraatti sababa beenzilaatii fi naafxaa dabaluudhaan kan ka'e maltootii fi konkolaachistoonni guddoo rakkachaa jiraachuu isaanii komii kolbaa miidiyaa neetwoorkii irratti dhiyeeffatanii jiru. Godina Gujii lixaa irraa ka'ee konkolaachistoonni aanotatti imalan rakkoo garaagaraatti akka saaxilamaa jiru hawaasi himatee jira. Rakkoo kana wal qabate sababa dabalii beenzilaa yookaan naafxaatii wal qabate taarifee humnaa olii dabaluu isaas kan dubbatan yoo ta'u mootummaan hatattamaan waan kana gad bu'ee taarifaa seera qabeessa akka murteessus hawaasi gaafatee jira. Kabajamtoota daawwattoota kennaa kun daawwataa jirtan kolbaa miidiyaa neetwoorkii teessuma isaa magaalaa Bulee Horaa irraa kan godhate yoo ta'u YouTube kennaa subscribe like gochuudhaan oduu biraatii hanga walitti deemnutti nagaan nu turam.